إيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم وعليكم نجاح السلام ورحمة الله وبركاته. ديادو كم جرت؟ جرة أما خانة كنا جنما ساعة ديتي هقال الكي من مخي خنان دفع بيته أما جانا ما مسيبرا. ديادو جنما ديادو أدونا ديادو. كنا فلق جتي إيه. لالي جمال خيا أكمره في منير سيمتي وان كان إيه. وقا تربة خباتين يدلقوا للجرة مهم. جوهر محمد وان أني سياسة جوهر محمد إندي قرو وان أما مهم. موما إني قرو لجرو تانا أكما مهم. إني قفدتين إبرا مليونتي كونفرمي قده أوكي. garuu ammallee madda hattootaa Joohar Mahmad itti dhiyaachuu dhiisi qarqaraa hin baane maafiyaa gurguddoo qarqaran baane. مهم. مهم. Tokkoffaa namni ilmaan namaa gandummaa tanaan lafarraa fixuudha jiru nama sadii ijoollee Harargee lamaa fi ijoollee Arsii lixaa nama Qeeroo Mahammad Usmaan ja'amuu fi مهم. Iftuu Haaruun warra Aawwadaayii fi Mukhtaaree Poostoodha akkaawuntii isaaniitiin qaba. Ragaa isaanii gahaadha irra qaba laasaanota ta'an qabadhu. Somaliland jirani moo Somalia keessa? Soomaalee laasaanota tana jechuun gara Salasaan ni beeka lafa marra wal jiran tana Somalia Somaliland fi jarri kaan. waan tana waraabbadhu waan tana waraabbadhu Hayyee. dubbii tana waraabbadhu waan gartee hattaa ilaa federaalaa erginee federaalallee bitani. Federaalallee nu harkaa bitani. Poolisaas nu harkaa bitani. Dhaggeeffadhu siifiin hima. Haya. Mukhtaar kun baabbilee keessaa mana qaba. Adaree biyyootii mana qaba. Maalii mana qaba. مهم. Hattaa laali laasaanota tana keessatti jaarsiiftuu Haaruun dhulbaan ta'edha. مهم. Warra gosa sanii warra guddaa sanii hoteela qabdiisiinii achirraahi dubbiin halkanitti nama 8 nama 9 awwaalan adeeroo. Laasaanotitti. Laasaanot keessatti halkanin nama 8 nama 9 awwaalan. Dhaggeeffadhu siifiin hima. Bakki gandu Arsii Hararge tumsiisan. Jimma Wallo tumsiisan. Hoggaa gartee namni kun sakraane. Ijoolleen tun warra diraagara warri nama siin jechuudha jiru warri isaan bakka sanitti godhatan. Ijoolleen akka ajaa'ibaati. Gandummaan achirraa kaatii qabadhu gaammaan tana. Laal takkaffaan Iftuu Haaruuni lammaffaan Qeeroo Mahammad Usmaan janiin Arsii lixaati. Inni sadaffaan Mukhtaar Baabbilee janii yookaan Mukhtaar Foostoo janiin footoo isaatis karaa keessaatiin hunda siifiin erga ragaa qabatamaadha wajjin. Qabadhu achirraa amma tan achi goolabii axaq as kottu. Allafa tana guutuu takka takkattiin siif himaa. Axaq hoggaa dhufte. Amma laal. Amma maal keessa jira nuti? Jaanuwaarii, Feebruwaarii, Maarchi, Abriil, Meey. Amma Agoostee keessa jira. Laal. Baatii 8ffaa. Baatii 6ffaarraa kaasee ilaa ammaan tanaa toora namaa 38 kanaatu axaq keessa dhume. Viidiyoodhaan si erga bakka sana achirraayis wanniidhaan qaba. Sababni inni waan kana akkana beekuu danda'eef Yaman keessa gaafaan jiru DRCdhaa wajjiniin hojjechuu ture. Danish Refugee Council wajjiniin hojjechuu ture. Dhaggeeffadhu siifiin hima. Lafa tana keessatti mootummaa Yaman haga tokko bitaniiti ilmaan namaa kana warri dooniidhaa hoggaa gartee dooniin dhuftee gartee kararraa buute. Doonii sadii dhufu jira jaaniitiin obsaa ummanni gartee waan kana akka gaariitti haa dhagayanii obboleeyyan keenya obsaan carraadhe bal'aa fudhatan jiina. Akkasitti duuba ijoollee namaa tana karumarraa fuudhanii foon nyaattaa jaanii gaara lamaan kana idduu geeffatanii Azaanii fi Axaq idduu achitti ilmaan namaa kana akka isaan godhan firraa dhiisi. Dhalaa meeqaa harka du'aa dhiira meeqaatu harka du'a. Namoota san keessaa Joohar Mahmad haga tokko maxxansee namoota san yoo xiqqaatte footoo isaanii maal isaanii iddoo dhaloota isaanii ansiifiin erga. Kanaas asuma qabadhumma kun. Eeyisa Axaqiin siinjee shabu'aa achirraa radaa ol koottu. Radaa keessatti shamarran Oromoodhaa ji'a 6 aduun argitu. Ji'a 6.
Khamarsaan laguudhaa itti dhuftu kana shamarran kana marsaan laguudhaa itti dhuftu direesiidhaa fuutee daayipara godhatti osoo birra ciccirtu ruuza adii guyyatti hoggutu akka nyaachaadha. Dhaggeeffadhu. Maraatanii jechuudha. Aboo mana keessatti ukkaamsanii aandargiraawundii guddoodha qaban mootummaadhaa wajjin walii galanii aandargiraawundii guddoodha qaban mootummaa milishaa huutiidhaati wajjin walii galanii. Huutii keessaa sayyinni warri olaanu kun quban qabu hawataadhaa quba qaba. Hawataadha jechuun oppidiyoo huutiidha jechuudha. Dhaggeeffadhu. Hoosha guddaadhaatu jira. Hooshni sun bakki namni gartee ijoollee sanachitti adda buu ture keessaa kutaa afuri. Kutaan afran kun Harargee, Walloo, Arsii, Jimma. Dallaalota kana guutuu isaanii maqaadhaan si beeka. Alii Jimmaa fa'aa namoota jechuudha. Maammat Ammaffaa Alii Jimmaa Maammat Amma ijoollee Harargeedhaati. Ati gama keessaatiin kanaas erga. Amma taradaadhaa sittiin goolabee qaxaabir dhaqa. Qaxaabir keessatti ammaan tanaa namaan lakkoofsasii kanneen fira isaanii qunnamuu dandeessu. Miciyyoo iccitii dabaabti jedhanii qottoodhaan cicciranii miciyyoo warra gursumi ijoolleen akkasii ciccirtees warra gursumi cicciranii ijoolleen namni lamamma hidhaadha jirti. Dhalaa fuudhanii dubartii cicciranii qottoodhaan cicciranii miciyyoon takka tagartee suutatti boodatti hafte arkitee abaluu fi abaluu ciccireette nuti abaluu fi abaluu yeroo sanaadhaan ture. Haalaanii waan sanniin beeka keessa taateef aboo ijoolleeteetiin nama fixee nama ati karaa oofuun nama fixee ennaan atuu fuudheetiin si fannisiisaa naan jee. Yoo ati dhiira taate jeetiin hin gaanis wajji dhaabbadhee UNHCR Mohaamii naa dhaabdee carraan gara biyya tanaatti hirkadhe hedduun karasaniitti tana gara keessaatiin because this is my private biyya waan ta'eef siif himaa akkasitti obboleessa kiyya qaxaabir sanirraa hogguu qaxaabir sanitti waan dhalaan Oromoodhaa ammaan tan laal qaxaabir kun yoo xiqqaatte ammaa dhalaa Oromoodhaa nama 3,000 olii keessa jira. Qaxaabir jechuun bakka akkamini beektaa kaampii guddoo hoggaa dhalaa tana jeesan hoggaa dhalaa tana ijoollee xiqqoo tana gudeetan muuziqaadhatti banan namuutuu shara qaba sharaa dhakka qabanii kaampii guddoodha. Meetira lama ol fagaatti dhalaa meeqaatu tuchirraa mar'imaan bahee dhalaa tanachi keessatti sila akka isaan godhan arkite kana namachi keessaa baheen siifida. Miciyyoon takka Faransaa jirti Iftuu Abdallaa Khottos jala yoo jiraatte obboleettii siidhaa natti ergatteetiin ilma adeera isiidhaa harkaayin obboleettii siidhaa dooraala 700 bitee fi baaseefi. Ilma adeera siidhaatiitu aboo kana nan tuminii rabbiin beeytu yennaan amaara farshoo dhugetti ol naqeetichi keessatti amaarri sun garaarra deemee hay ati rabbiin sodaattu jennaan rabbi sanuu sila harkine qabneeti maallaqa irraa buufnaa. Miciyyoonis ni jirtii siifiin fida obboleettiin Faransaa jirtii bilbilaan qunnamuu dandeessa ragaan gaafa sanii guutuun lafa jira. Amma tawanniidhaa asuma qabadhu maal jettaniini qaxaabir taraa goodhaa. Amma hayyaash ittiin dabra dura. Hayyaash kana keessa Ahmad Hussein jedhanii nama dhalaa Oromoodhaa 3 ajjeeseetu jira. Dhalaa Oromoo 3 ajjeesee gabbahee ani takkaa hanqaam bara dilaadhaa Yaman keessa ture kana jamsii kiyya takkaa riyaala 5,000 Suudii harkaan qabadheen beeku. Duuba hoggaa nuti isa kana hiisifnu meeqa kafalee beeku 35 Suudii gannaqeeti akkasi behe. Amma hayyaash jira. Dhalaa Oromoo 3 ajjeese 3. Maal siinjaa jira? No, kiraaminaal warri kanaa UN ittiin dhiyaatu achuma jiraan jee achuma biyyoo san Yaman san keessa jira. Maal jee gurbaan sun hoggaa gartee nuti arra hiinee ana sheekaa faadhaa wajjin akka waldaa ittisaatti matuma keenyaaf dandeenyee hoggaa hiinu. Garee Yaasin Suruuri. Unolaalas jalatti ibsaan katabe garee Yaasin Suruuri laa garee Yaasin Suruuri. Maal siinjan ni beeyta zalaxii shaa'uru balqaadii siinjan yaa wariyaad. Kana jechuun maal jechuudha maallaqa kiyyaa qaadiidha mana murtiidhaatu naa gad deebisee siinjan zalaxii shaa'uru balqaadii maatii dartiddii walaa haajaa siinjan ummanni kun jechuudha. Amma tana gurbaa kunis ijoollee Harargeeti warri qaxaabir keessa nama laal hayyaashitti warri nama miidhu kutaa 2 Harargeedhaa fi Arsiidha. Axaqitti Harargee fi Arsiidhaa fi Jimma. Raagoodhatti Walloodha. Hussein Mismaarii fi Hussein Mismaar nama ja'amuu fi Aadam Abdishaa nama ja'amu.
isaan kana fi Amaara birkaa kottu maafiyaa Harargeen achi wal jaarteeti maafiyaa jaartee abbaa fedhan osuma akka tattaanii irra fuulli kee kunnatti hin tollee jaanii bash rasaasaan si godhanii hallayyaa guddoota akka geessaniis darban. Arra fuulli keenatti hin torre jaanii baala nama sammuu hadoochu dhuganii qabadhu taakka jii. Achirraa hoggaa ol deebitee amma maafiyaa Harargeetiin siin jee wanni kanatti birkaa kanatti warri wal jaa. Raagoo Tigreedhaa fi Amaaree kunoo namni as jalaa beeku ni jira. Tigreedhaa fi Amaaraa fi Aadam Abdishaadhaa warra wallooti isaanii wajjin dalagaa isa achitti hoggaa dhayite rabbii hun beeku siin jaa kasi jiraachisuus kasi jeesuus ana. Hayyee hoggaan maanta achi biroo ol dabarte birkaadha ijoollee maafiyaa Harargeedhaatiin wal jaare. Hogguu san biroo ol dabartee yaa'iin guddoon tun irraa kaate ijoollee Arsii sirkaatiitu waadii dawaasirii wal jaaree hattaa mucaa Arsiidhaa tokkollee maduru ajjeesan bakka sanitti mucaa warra Baalee tokko. Waan kana nuti laal tasliis eenyuutu chii nama fixa barboo dubartii jabsi fideetiin si qunnamsisaa dubartii tasliisitti ijoolleen Harargeedhaa gurgurtee arabni nama sadiin gudeedanii akkasitti ati araba nama sadiif dubbattaa jaanii kakkabalanii tumanii nuti bishaan dhiiraa ispaarmii dhiiraa riyaaditti irraa waraabne intala saniin fidee si qunnamsiisaa bara. Tanaatu jira bara. Ilaa hanga kanatti bar nuti rabbiin ka ibidda nutti roobin Oromoo biyya hunda keessaa. Karabbiin ibidda kophaa teenyatti jawwee samiidhaa nutti roobin. Yaa obboleessa kiyyaati maal quba qabdaa nuutu Yaman keessa waan taane beekaa nuutiitu waan biyya sanitti waan taane waan biyya san keessa taane beeyna mootummaa bitaniiti keessattuu infileeshinaa fi waar kanaa wajjin abbaa fedhan manaa dhufanii fuudhanii dallaalonni ajjeesan biyya ifii yaamanii jechuudha. Sababni isiidhaa mootummaa Yaman waan caccabxee jirtu. Silaa shamarran Oromoodhaa waan isaan ta'u jiran ammaan tana arkite dubbattu jechaadha. Nammo Oromoo bar akkana fuudhaniiti mana fincaanii ishiidhaa bakka kabajaa qabdu bakka roobni nuun qabne san keessa siyaaraa dhaamsan. Jechaati dubbachaa jirtu maal sin jee beektaa tokko magaalaa Alqaayiditti illee isaanis riyaala kuma jaajuu kafalchiisanii irraa buusanii ijoollee yaasin surur. Dhiisi warra radaata laal amma jamsi waan ajaa'iba sit ta'u ani hoggaa jooharachirraa liif seenu san silaa wanni dhaan ta'ee hoggaa waaniin dubbadhu anamma waaniin dubbadhu laal aboo eenyu kana si godhe. Eenyu jatana si bayise abaluuti. Viidiyoodhaan sirraa waraabanii ayyantaa viidiyoo saloliin baasu ani dirree xayyaara Masritti daakiraa lamanarraa fuudhan daakiraa 36 Yaman irraa dhufe meemorii gocha kanarraa jechuudha. Dirree xayyaara Doohatti 3 irraa fuudhan dirree xayyaara Meelboornitti waan gartee wanni taate bilbila kiyya qabaniiti ati gochoota kanaa kana maal jennaan waraqaa ragaadhaatiin itti harkisiise jechuudha. Waraqaa ragaadhaa hoggaan itti harkisiisu gochi kun gocha ambar jamsees dhufee baatii 2 guutuu warra gartee kaawunsilingii naa qabaniiti. Tan hunda gara jabeenyaa tan hunda qabaa beeki dhugatti atis gartee waanuma dandeessu gootee waan obboleessaa ilmaan namaa gartee kan akka laafatti lubbuun isaanii bineensa alaa irra gartee qaalii taate akka malee rakisha gartee namni silaa'uu rakishummaa gartee walirratti hojjetu tanaatitu tan hunda qaba dhugatti kun hundinuu gartee namni kun hangam takka gartee obboleeyyanuma isaa ta'u hanga kabajan wallaalu dhugaa yoo dubbanne. Waan gartee naa obsi tanarratti obboleessa kiyya walumaanii rakkoo tana keessa jirra. Nutis gartee warri dila kana gartee akka rakkoon jirtu arraan tana dhagayaa jiruu fi inumaatu gartee warri gartee hin hubatiin qaceellotti hubachuun hedduu barbaachisaadha. Rakkoon tuni arra eegalliidha akka gartee obboleessa keenyachaa jirutti itti aansuudhaan eenyututti aana latsi Nuurishaa jirta na dhageessaa? Obsa gutakka afura baafadhu galatoome gutakka afura baafadhu ayyee. Assalamu alaikum James. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu galatama wallahi nu baasuudhaa fi wanni obsaan jettuun guutuwwama jiru. Atis naannoo san turte? Keessa dabartee wanni rabbii lola kanaa'u
miidiyaa kanarra fidee haqa miskiinatiif haganaa rabbi ol baase wallahi wanni oromoo walirratti gootu tana jedhanii waan himanii fixanii miti biyyoota arabaa tana keessa eega somaa Itoophiyaa keessaa akkatti gabbaan irraa kaafnee hanga biyya arabaa hanga suudii sana dhufnutti oduma akka wal cafaa kan dhufan jechuudha. Hatta an keessa dabartee an amma waggaa 8 dura yaman kanatti hidhamee mana hidhaa kana keessatti waltumiinsa nuti yeroo jalqaba mana hidhaa ol seenu namni katti ulee nuti kun jiru yamaniin tun nurraa fagaattet akka nama ilmoolee re'ee takka waan xixiqqoo takka nooyinatti akkatti halaalatti ol nu hayyeesti. Osoo nuti osuma isaan akkasuma godhan ifumaa dura achitti nutumuu eegalanii dallaallotiin innaa waltumuu keessa hadiida kanaa fi feerroo tana wal waraanuu eegaltee jarri booda nurraa barateetu nutumuu eegalee haga rasaasan mana hidhaa keessatti nu jeesu sadarkaa isaa irraan dhugaan. Waan tana wallaahi waan Jawaar qofarra dhiisanii miti osoo qaamni mootummaatti yaadee ilmaan hiyyeessati. Ilmate irratti gargaare haalan gaariidha. Dhugaa. Isin warri sagalee qabdan hedduu ulfaadha galatooma deeggarsa xiqqoollee taatu Jawaariifis godha mootummatti leeyya. Tole. Hedduu galatoom. Tole. Itti aansuudhaan eenyuun siin jaa obboleessa kiyya kan maqaan kee gartee gaa footoo orenjii qabdaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyaadha? Nagaa fayyaa jirra kun akkam jirtaati? Jirra galata rabbii baga jiraatanii. Qalbiin oowwe malee hayyee itti fufi carraan keetii. Galatoomii carraa kanallee naa kannuu keetiif. Maatii ijoolleen kun irraa miidhamte keessaa maatii tokko. Ani baatii lama dura ilma eessuma kiyyaa gaara kanatti ajjeesanii. Gaara Suudii keessatti moo Yaman keessatti? La gaara Suudii keessa isaa huduuda irraa gad deebi'e. Hayyee. Hin ajjeefne osoo jaanii ji'a lama guutuu ture. Amma baatii takkaa fi guyyaa 15 dura du'een dhugaadhaa jaan. Du'ee du'aa isaallee nagarree jiraatee jiraa isaallee nagarree. Maatiin akkatti sabbartellee nagarree. Dhugaa. Namni tokko yoo fi du'aa isaa yoo agartanii sabbartaa yoo jiraatee jiraa isaallee agartanii sabbartaa. Akkasii. Namni fi inni walitti aara qabuun nama lama mucaa tokko maama shoddee jaaniini walloodha. Kan lammaffaadhaa mucaan Harargeedha. Ijoollee. Maama shoddee warra isaati jetti? Ijoollee wallooti. Ijoollee wallooti okay. Mucaan kana warra Harargeedhaati? Harargee. Hayyee. Saahiba turanii. Haya. Osuma saahibummaa saniin jiraniiti mucaan keenya kun isaaniin adda bahee jennaan walitti aaran. Arabaa hojii dalagata mucaan keenya kun. Tole. Re'eetii isaa wayii ol fidataa akkana. Jaartiillee qaba ammallee. Jaartii biyyarraa fidee. Hayyee. Akkasitti amma gizeen fi jaartiin isaadhaa garaa qabdii jaartii riyaa kanatti ol ergate. Mucaan asii gad deebi'e bilbilli isaadhaa ni dalagaa namni kaasuun jiru ni dalagaa namni kaasuun jiru ilma adeera isaatiitti jira amma waadii dawaatir jira. Akkasitti barra duursaa akkana godhanii namni akkana godhe maamma shoodhee fi abaluu jee dubbate mucaan sun Harargeedha. Dubbiin kun maalirraa ka'e jennee jala deemnee ijoolleen akka gosaatitti akka biyyaatitti jala deemnee waan takka waan finnu dadhabne. Wanni nuti asirratti wanni nan dubbachuu barbaadu takka yoo jiraate jechuudha. Akka namni irraa miidhametti illee akka hawaasa Itoophiyaa hawaasa Oromoo bira dabri. Suudii keessa jiraachuun hedduu ulfaate. Maaliif mush nama seera hin qabne dhiisi namni seera qabu maqaa Itoophiyaatiin ganaa jiraachuun hedduu ulfaate. Maaliif Jawaar nama beekumsa qabullee osoo tahe namni biyya tanaan hidhannoo walitti qabu. Akka wallaala keenyaatitti. Wanni nuti inni gadhiise biyya kana keessatti ni dalaydillee. Feetu safaaraan wajji haa jiraattu feetu haa jiraachuu baattu. Bakka kana keessatti miidhaan Oromoo wal goote hawaasa Itoophiyaa irraa dhufe biyya kana keessa jiraatu miidhaan isaan walirra buusan takkaa fi lama jaamtoo asumarratti hin goolaba dhiifamaa wajjiniin. Maaliif dubartiin fi dhiirrilleen tokko hafuun taa'u maqaa Itoophiyaatiin waan biraa miti. Warri seera qabu jechuudha. Anamma nama seera qabu. Nama hoggaa 10 dura biyya kana dhufe seeraan jechuudha. Nutuu hafuuf hin teenyu mushuma juula itti wallabsanii jiran.
Biyya kana keessatti ati miidhaan xiqqoon takka namni seera hin qabne balleessinaan warri seera qabu harka keessaa qabdanii waliin gabbaasan. Maaliif warra seera qabu kanaatu warra seera hin qabne kana mataa jala qabata. Maallaqa namni erguuf isaanii namni niitu waan isaanii sabasabuuf isaanii namni mana kireessuuf isaanii biyya kana yoo seera hin qabaanne mana kireeffattee hin galtu. Diillinii fi gaara kanaan wal fixu kun warra seera qabu mana kireesseef. Maaliif aanan hin taane namni seera hin qabne bakka takka mataa itti qabatee hin jiraatu. Warra seera qabu jalatti jiraachuu jiran. Yoo warri seera qabu kun uummata kana gadi hin baasin tun dhaabbachuuf illee hin ta'isu. Dhugaa. Akkasii goolabee galatoomaa. Galatoomii illee hedduu takka galatoomii. Faaloosi godheetiin jira. Itti aansuudhaan abbaa gadaa na dhageessaa? Ni dhagaa James galatoomii waan na seensifte akkam jirtu nagaa fayyaa jedhee. Jirra baga jiraatte dhiyaadhu illee akkam nagaa fayyaadha. Nagaa wallahi baga jiraatte. Awwaan kana I think akkanatti fakkaatutti ganna 4 durarraa dubbanne wanta amma ta'u kana kun networkii yookiin wanta diriiraa lafarra dheeraa lafa akkama ibsaan jedhetti Somaaleelaandii jalqabiitii Jibuutii dhaqii Yaman dhaqii Suudii dhaqii biyya keessa networkii walitti hidhatee jirutu jira. Networkii kana dhaamsuu qabnaa jedhee kanaan dura Muniiritti illee kaaseen ture komershaalii yookiin miidiyaa irratti wannoo goonee waan kan akka dhaabbatu. Amma networkii sadiitu jira. Nama Suudii keessa jiru nama yuunivarsiitii barsiisu tokkotu jirachi biyya sana nama firaatii wal beeknaa maali wanti Suudii keessatti ta'u kun jedhee gaafadhee tokkoffaa wanti kun maallaqaa wal qabatee jira naan jedhe. Nama dabarsuu fakkeenyaaf yoo ibsaan ammati obboleettii kee biyyarraa fiddatee birrii 50,000 yookiin haga 80,000 kakaffalamu warra biyya keessatti maallaqa fudhatutu jira. Amma gaa dubbiin eessaa jalqabe ka jedhuun gaafadhe tokkoffaa maal wanti kuni Oromooni nuti riifijii kaampii turree wanna akkasii kun wan turree jedhee gaafannaa ilaale. Tokkoffaa jalqaba irratti bizinesa kana ka geggeessu ijoollee walloo turanii naan jedhe namni kun. Achiiti wanti kun waan maallaqa qabuuf ijoollee Arsiis dhufanii bakka sana ijoollee walloodhaa kaasuudhaaf dinagdee guddaa waan qabuufitti lola kana jalqabanii achi wanti kun achi jalqabee maallaqni kun immoo biyya keessatti networkiin biyya keessaati haga biyya ollaatti haga Suudiitti haga gaara kee kana keessatti walitti hidhatee dhufaa. Kanaaf maallaqa irratti wal loluu warri kun immoo maafiyaadha akkuma warra Liibiyaa keessatti godhanii kana bifa akkasii kanaan ijaaramanii jiru. Waan kana dhaabsisuu ka danda'amu uummata karaa isaanii dhufu kana jalaa hongeessuu malee jarri kuni warra hoogganoota amma maafiyaa kana keessaa namni du'een jiru ibsa yoo fudhattee ilaalte James. Ka du'u uummata karaa deemu miskiinatu dhumataa jira. Kanaaf maafiyaa bifa sadiitu jira jedhe tokko ka dubartoota ijaasaa baasantu jira jedhe dubartoota irratti warra wal lolutu jira jedhe inni Suudii keessa gara ganna 40 olii jiraate namni kun hin barsiisaadha. Tokko warra dubartii baasanii maallaquma dubartiin mana namaa keessa hojjettu kana nyaachuudhaaf warra wal lolutu jira jedhe kun lammata. Ka sadaffaadha warra immoo gosummaa kana gara miidiyaatti fideetu jira. Amma warra gosummaa gara miidiyaatti fide kuni har'a jaarsummaa taa'ee ilaalee isa sanas as keessa dubbachuun qaba. Tokkoffaa namni keenya dhugaa dubbachuu hin jaallatu. Gandummaa ka gara miidiyaatti fide tokko Mubaarak Musammaati mucaa silxee sana lammata tokko Asliidha. Gandummaa kana ka jalqaba karaa TikTokitti ka fide warra kanaa jechuudha. Networkii kana dhaabsisuu fi uummata jala jiru kana barsiisuu qabnaa ka jedhu waan kana akkasitti yaada kiyya dhiyeessuu barbaada. Kanaaf akka yaada keenitti Asliidhaa fi Mubaarak laayina kana keessa jiran jettee abdattaa? Gandummaa kana ka jalqaba miidiyaa irratti fide tokko jara kana lamaan har'a garuu warra balaaleffatu ta'anii ilaali. Hundee waan tokkodhaa balleessuudhaa fi warra waan sana gadi fide dura accountability gochuu qabda. Isaan kun itti gaafatamuu qaban. Waa'ee gandummaa kana
alif jedhee yookiin a jedhee ka jalqaba fide jara kana lamaan ittiin tiktok irratti wannoo gochuudhaa fi kanatu gadi bu'e tokko kan amma ijoollee karaa deemtu ijoollee walajjeeftu kana beekamtii wannoo kana ka fide tokko isaan tokko warra maafiyaa gaara keessatti kilaashii qabatee jiru amma ibsaan jedhaa ture sana warri kunis hidhati isaanii biyya keessa Yaman namni kun callisee dildilatti tolfameetu dhufa Jamaal callisee namni tokko biyyaa bahee sangaa gurgureen dhufu dildila kana ka biyya keessaa uummata biyya keessaa waa'ee warra maafiyaa kana komershaalii miidiyaa atama miidiyaa qabda komershaaliin hojjetamuu qaba warra gaara keessatti nama saamutu qaba maallaqa keessa wanta kasiin juulaal ani mubaarak hin beeku garuu immoo aslii gartee nama gartee waan kana keessatti hirmaate natti fakkaatu wanni dubbiin tuni gartee aslii dura jirti akka gartee reefun tan obboleessa keenya haasawaa jirutti hidhaan isaanii biyya keessaa haateeti ilaa naannoo Somaaleetirraa ilaa Jabuutiidhaan akkasumatti gartee Yaman keessaan deemaa jirti. Wanni tuni warra gartee bu'uura lafatti gartee hidhatee jirurraa humna gartee xixiqqaa gartee namni tokkoo fi lama gaggeessu osoo hin taane humna ifii isaaniitiif biyya keessarraa gartee hirmaannaa jabaa qabu warra gartee daldala namaatii fi inumaatu gartee nama kana itti fayyadamuu irratti gartee hojjechaa jiru. Tanaafi gartee mana keessatti illee guuba barreessan dubbiin tun eegalliidha malee jarri gurguddaan hin tuqamne warri ja'anii gartee irra hedduun barreessaa jiran warra gartee geengii tanatti achi qubalaachuu jiran. Geengiin tuni ilaa hanqa mootummaallee gartee bitachuu dandeesse takka. Mootummaa warra gartee Yaman keessa jiru haa taatu warra biyya jirullee haa taatu. Ilaa hanqa san gartee harka dheeraa qaban jechuu isaati. So akkasitti naa hubadhu obboleessa kiyya. Inni biraatti min carraa kan nugu takka. In kennita ishee poointii dhumaadhaa ishee kana. No, ogu takka. Obsinaaf. Okay, ibsaan dhageessaa jirta mana keessa? Nin jiree. Ayyee itti hubbii carraan ta'eeti mee dhiifama. Ilaalamma fakkeenyaaf ammoo ibsaan namoota amma lubbuun hin jirre akkuma tasaatti namni gahee guddoo qabatu kan nama kumaatamaan lakkaa'amu nyaataa ture hundaatu jira. Inni fi Yaman keessa jiraata waraana qaba fakkeenyaaf gaara san keessa. Nama kumaatameetti? Nama 100 obsaan sitti himuu danda'a. Namoota baay'ee hisaaba hin qabne nama akka meeshaatti taphate dubartii fi dhiiraa nama akka malee tujjaaraati maalanii san garuu isan baafne dhukkubsateetuma du'e namni san. Waraana qabaachuu ture? Waraana qaba bakka gaara keessaa tana. Hayyee dubbiin tuni amata yoo xiqqaatte amata 10 dura jechuudha beek. Turte kan namnummaan jalqabee naannoo san keessa jalqaba tokkoffaan isa obsaan wanni irraa kaasuu didee amma waan lubbuun hin jirree fi. Afraffaa manguddoo riyaa keessa jirtu tagartee guyyaa gosaa baluu jaanii dhiichiftu guyyaa gosaa baluu jaanii dhiichiftu manguddoo tanaa dhukkuba qaba. Wanni isin irra dalaguu qabdan gosummaan damiina minaamii wanni jaamu balleessa faayidaa takkallee waliin qaban yoo narraa ani dhukkubsadhee damiina kiyyadda waladde gosatti jejee na lafaan fuudhu hanga sooshaal miidiyaa gubbaarraa hedduu narraa sonii sagalentii ol kaatutti jechuudha. Dho'isaadhaan akkanuma karaa jalaatiin itti dawaladhee namni beeku hin jiru. Yoonii fi sooshaal miidiyaan guutuun poosti na godhe bichaa na dawalee na yaama. Sanuu maallaqa nu sanarraa fudhatee naga darbaalatti. Ajaa'iba immoo. Karaa afran kanarra dalaga gosummaa riyaadirraa balleessuu takka. Ijoollee mahaxaa gubbaa jirtu san mahaxaa bakka istaateeshinii san gubbaarraa kaasuu. Silaa warra diraga dalagu abbaan fedhan danda'u achirraa kaasuu. Kun akkuma maqaan nu badeetti itti fufa. Sadaffaa kan isin itti dalaguu dandeessan karra kaasuu dandeessan warra gartee Hussein Maabaraa ijoollee bahaara gubbaa buutu hawaalaa irraa buusisu san eenyummaa isaanii guututti ol baafadhaa mootummaa akkanaa qabeenyi biyya isaanii haa to'atamu wanni isaan dalagatan. Silaa wanni maallaqa namarraa buufatuuf biyya wayiin godhachuudhaa qabeenyi isa biyyaa qabamnaan naamusa godhaasirraa. Akkasi. Galatooma. Galatooma jajjabaadha. Hayyee. Okay. Galatoomii obboleessa keenya rooba.